Tapha sadii qofatu kennameef jedhamaa jira. Sadii Ruben Amorim hojii isaanii dhabuu danda'u. Manchester United leenjisaa kanatti amanee kan fide waggaa kana ture. Garuu ayyaanni qilleessoon ga'e leenjisaa ari'uudhaan kan beekamu Manchester United tapha sadii qofatu Ruben Amorimiif kennameera jedhamaa jira. Isaan keessaa taphni fuuldura keenya jiru tapha jabaadha. Chelsea wajjinitiin kan taphatu ta'a jechuudha. Chelseadhaan ammas kan mo'amu yoo ta'e ofitti amanamummaan taphattoota Manchester United fi kan leenjisaa isaanii Amorim inumaayyuu gadi bu'aa deemuu danda'a. Paawundii miliyoona 260 ol baasanii taphattoota haaraa kan mallatteessan Manchester United bara kanas haga ammaatti fooyya'insa guddaadha jedhamu irratti mul'anne. Isaan keessaa fakkeenyaaf taphoota afur keessa lama mo'amee jira. Manchester United fi Arsenaaliin kaafeef Fulham waliin qixa ba'eera. Barnilee qofa mo'atee jechuudha. Kabarana ol guddate gara liigichaatti jechuudha. Haala kanaatiin Ruben Amorim Manchester Unitedin jabeessaa jiru moo inumaayyuu diiganii balleessaa jiru kan jedhu gaaffii irratti ka'aa jirudha. Qabxiileewwan muraasan sinitti hima. Taphoota 31 Premier League keessatti taphatan keessa tapha 8 qofa mo'atan. Kana yoo ilaalle persentiidhaan persentii 26 hin caaluu jechuudha. 16 mo'amanii jiru. Kaaftee immoo qixa bahanii xumuran. Kun akkamitti abbootii qabeenyaa Manchester United Ineos fi Glazersin amansiisuu danda'a jettanii yaaddu. Deeggartoonnis amantaa isaanii irraa dhabaa akka jiran ni mul'ata. Keessumaa taphattoota kan akka Amad Diallo bakka isaa malee taphachiisuudhaan dandeettii taphataa kanaa qisaasisaa jira jedhamee qeeqama. Kobe Mainoo immoo taphataa ola deemaa jabaa eessa gahaa jedhamu akaadaamii Manchester United keessaatii argamedha. Taphataa kana hiree taphaayyuu kennaaf hin jiran. Nagadhiisaa ergisallee na kennaa dandeettii koo kana caalaan cimsadha jedhee gaafataa ture. Isas immoo kilabichi hin eeyyamne. Kanaaf dhimmi Kobe Mainoos Ruben Amorimin gatii kaffalchiisuu ni danda'a. Qabxii sadaffaan biraa waa'ee Bruno Fernandes. Lakkoofsa 10 yookaan gara fuula duraatti baanee taphachuu, kubba mijeessanii taphattoota kaaniif kennuu, galchii lakkoofsuu irratti addunyaa irratti lakkoofsa san irratti taphataa jabaa jira jedhamu keessaa tokko. Taphataa kana ittisa fuuldura lakkoofsa 8 taphachiisu bakka isaa miti jedhamee qeeqamaa jira. Kanaaf galchiiwwan Manchester United irratti hagammaa lakkaa'aman yoo ilaalle guyyaa jalqabaa irraatii jalqabee jechuudha. Balleessaa Brunoon hojjete keessatti mul'atu. Kun immoo bakka isaa malee hiriiree taphachuu isaa irraa kan ka'e jedhamee waan amanamuuf. Qabxiileewwan kunneen Ruben Amorimin gatii kaffalchiisuu ni danda'u. Akka waliigalaatti garuu inni guddaan tokko jira. Falaasama tapha isaati. Innis 3-4-2-1 ka taphatu jechuudha yookaan immoo 3-4-3 ka taphatu jechuudha. Manchester Unitediif kan ta'u haala taphattoota isaanii ammaa yoo ilaalle 4-3-3 yookaan 4-2 fi isaa falaasama kaan akka ta'e xiinxaltoonni ni amanu. Ruben Amorim falaasama taphaa koo kana hin jijjiiru wanti fedhe haa dhufu malee jechaa jiru. Taphattoonni isaanii ittiin barree Premier League keessatti immoo milkoofne maaliin mirkaneessuu danda'u yookaan immoo warri kaan dongoruu isaanii maaliin argisiisuu danda'u jettanii yaaddu. Ani falaasama taphaa koo hin jijjiiru. Yoo barbaadan nama haa jijjiiranii jedhe. Leenjisaan kun haala kanaan hojii isaa irratti ni tura yookaan ni hafa jettanii yaaddure. Gara odeeffannoo biraatti darbinu. Taphoonni Champions League gaggeeffamaa jiru. Marsaan jalqabaa kaleessa gaggeeffameera. Arsenal injifannootiin jalqabee jira. Bara darbillee Arsenal injifannoo gaariidhaan ture kan ni eegale. Atletico Bilbaoodhaan 2-0 yeroo injifatu taphattoota lamatu taa'umsa jijjiirraa irraa galee galchiiwwan lakkoofsise. Trossard fi Martinelli. Galchii lakkoofsuu qofa osoo hin taane walii isaaniif kubba mijeessanii kennaniiru. Kun immoo seenaa Arsenal keessatti taphattoonni lama jijjiiramanii seenanii kubbaa mijeessanii walii kennanii galchii yeroo lakkoofsan yeroo jalqabaaf kan galmaa'edha. Arsenaaliif injifannoo guddaadha. Arteetaan garuu akkas jedha. Taphattoonni taa'umsa jijjiirraa irra jiran bara kana warra jalqaba seenan caalaa nu fayyaduu danda'u. Akka tapha raagbiitti waanan ilaaluudha. Tapha raagbii keessatti nama dirree keessatti taphate osoo hin taane nama kubba sana fudhatee sarara dabarsee isaaniif lakkoofsetu baay'ee murteessaa yookaan barbaachisaadha. Akkuma sana taphataan bara kana baay'ee nu barbaachisu taa'umsa jijjiirraa irraati ka'ee kan tapha jijjiiruu danda'uu fi galchii lakkoofsuu danda'udha. Kanaafiyyuu baay'ee nu barbaachisu Martinelli fi Trossard taphattoonni kaanis jechuun Arteetaan dubbatee jira. Egaa tapha City wajjiniitiin qabanii dura Gyökeresis kaleessa miidhamee ba'eera maaltu akka taanu Arteetaaf kan ilaallu ta'a. Haga ammaatti garuu injifannootiin deemaa jiru. Har'as taphoonni Champions League kan gaggeeffaman ni ta'u. Barcelonaaf kan ilaallu ta'a. Manchester City immoo Napoli wajjiniitiin taphata. Kevin De Bruyne Manchester City keessaa bahee kilaba isaa waggaa dheeraa keessatti beekamee fi isaaf illee siidaa ijaaruuf deemu wajjiniin har'a deebi'ee kan morkatu ta'a jechuudha. Eenyutu injifata kan jedhu walumaan kan eenyu ta'a.
odeeffannoowwan ispoortii kaanis hordofnee isin biraatiin dhaqqabsiisna. YouTube chaanalii BBC News Afaan Oromoo subscribe godhaa, comment godhaa, share godhaa, yaada keessanis nu barreessaa. Turtii gaarii.